nama jaallattanii nyaata lagattanii mataan sin dhukkubee hirriba dhabdanii argitanii beektanii jaalalli akka nama godhuun beektanii silaa jechuudha. Jaalalli yookaan itti yaaddee karoorfattee miti kan jaalalli si qabu tasa si qaba jaalala. Mubaarakiin jaalladhee maraachuuf hirriba dhabaan jira. Dalagachuu dadhabeera. Amman kirooroksii kana dhuguuf yookaan mubaarakiin naa barbaaddanii waadaa naa gashaan nan jaalladheen dhuguman jaalladheen qoosaa sanitti hin fakkaateen waan jaallatamu danuu qaba. Hin jaalladheen hin maraachaa fi jira jechuudha. Dhugee sanitti agarsiisu moo naaf iddu kirooroksii kana gixxum godhee dhugee gaggabee sanitti agarsiisu nan jaalladheen wallaahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني فيا كيسني بجنا جنا فترتني سنين جرا أشما حركة فوني جرجرت ورونا من تابروتس إن شاء الله يد مجرتني نجيني ربي سنبرا حاجرات سنين جرا هم دم كيسنو أكم نجنا في قبضني إن شاء الله كنا جنا في قبض أبدين كابا بجربي نجاول النديب سنين جرا هدوتك عدان تريرا هدوتك بديرة سنبرا وروني ما إست فيديو دي بوجد فيديو كان كنا جدا إن شاء الله تدي بنوجد لا درانا موالة الفيديو برامج سات نعمل جوبني إدون إيش سنين جرا كم نجنا فترتني سنين أكبر جدا هالراس فيديو براتي ولا تدي من تنجرا فيديو نعرف مالي جدا ما الجريز انتما أكو فيديو جد كبار أركتن واسم فكاتو كبار لي سنين في تنجرا إن شاء الله فيديو يارا واي جالاتي واي جالا مالي جدا من جاللا قبل كيلوروكس يدو جرام كيلوروكس إن كأوني كيسا ميتشينا ما باسو كان بيوانني أنس ويساني بفي فوتني سجلي كي كان جيتشان أك أبتشسن برانا جيتان أبدين كباريو سينما برانين جيني كيلوروكس كان لقيتي أنس جعبي سينجر سينجر ديفا ما أنا ملجي كوفي متي ولا أنا ملجي كوفي متي أنا ملجي كوفي متي جروها سومت ajaa'ib manatte maaliif kilooroksiin kadaba ta'e kan hin beeku dhugee gaggabee isin agarsiisa kufee isin agarsiisa maa yoo kufee eenyu rakkisa namni kilooroksii dhugee kufumaan anti yaddeeba tiyyallee isin himadha anis jaalala eenyu irraa si qabeettan uummanni maqaa dhahee maaramni allee maqaa dhahu qaba eenyu irraa jettan sadi fuudhee qaba arfafaa ta'e naanna didee arfafaa akka ta'uuf Eya mana gaafadhaa isiniin jira yoo ammoo inni waan adiidu taate kilooroksiyaanis kun kilooroksii kana argitanii kilooroksii kana dhugee isin agarsiisana jalaalee jigee nammoo naannoo hojii burcuqqoo nakkaatti hin gaggabsiise jedhee kan burcuqqoo waan qabadhee dhufee akka uummataalee jaarkaan fidachuu hin sodaadhe anammoo kun akkuma argitan isa kana dhugee gaggabee isin agarsiisan illee yoo abbicha isaan biraan sagalee ta'e naaga'uu baattanii. Akkasii obboleeyyantii inshallah shamarrantiin ani sin qeequu fi miti dhiifama guddaa isiniin jira. Warroonni waan akkasii daladdan jechaadha. Rabbiin isin haa qajeelchu. Warroonni kilooroksii dhunnaa isin agarsiifna jettan Rabbi isin haa qajeelchu. Warri fuudhaa sagalee tiyyallee amma viidiyoo kee bakkaan akkasii dubbadhisan kiyya jedhan dubbadhisanitti murtanii jalaa sheerin godhina namoonni hedduun jecha waan wayii hojii caqasee addaan hin baafatiin fuudhee viidiyoo namaa sheer godha. Warri ammoo jaalalan nu qabee kilooroksii dhunnee isin agarsiifna. Warroonni jettan kilooroksiin dawaa onatti hima. Moo nama jaalattee dhabdisa onnee keessaa siimii cabee kilooroksii dhudde. Akkuma uffata xurii irraa baasu malaa onnee keessaa jaalala isin miicana. Fakkaatee kanaaf kilooroksii dhuguu jaalattanii namoonni hedduu waa'ee kilooroksii kana baay'ifattanii iyyuu qaraddaa kilooroksii ana akka hin beekutti uffataan miicuu fi hammamaan dhiquun beeka. Shinti beetiin dhiqan. Amma immoo onneen dhiqachuu jammartaa jireenya shamarranii kenna. Akkas fakkeessitanii haasawa eegaltanii. Rabbiin isinii haa laaffisu isiniin jedha. Wallaahi Rabbiin isinii haa laaffisu. Warroonni kilooroksii dhumne ta'an dhugaa garaa keessan qabbaneeffadha. Warri kilooroksiin jaalalamiin onnee keessa jettan sun aannan dhugaa. Wallaahi garuu qalbii keessa makadhe malee hedduutu akkasiin aariira shamarratiin warra waa'ee akkasii waa'ee jaalala miidiyaa irra haasoftan. Maali yoo jettan miidiyaan ammoo namni garii kawaarraa barsiisu jira hedduu nama kawaarraa barachuuf itti fayyadamutu jira. Isin ammoo
olbaatanii shamarran maqaan balleessisisna. Shamarran illee maqaa hin balleessina miidiyaaleen xureessina. Shamarran biyya Arabaa jedhanii maqaa illee hin balleessina. Warroonni ammoo shamarran biyya Arabaa jettan wallaahi warra akkas jedhanii waamuu itti hariiraan. Maaliif yoo jettan shamarran biyya Arabaa tana keessa jecha shamarran nama miliyoona meeqaan lakkaa'amutu keessa jira. Garuu kan maqaa shamarran biyya Arabaa balleessu nama meeqa yaatti jabaate hin beeku. Nama kumaa keessaa yookaan nama 50 nama 60. Namni maqaa laallanne namni maaliif biyyaa bahee hin beekne dalagaa malee maaliif akka dalagu hin beekne biyyaa bahee malee karoora isaa hin beekne nama muraasa. Hedduun nama karoora ofii qabu nama maaliif biyyaa bahee yaadu biyyaa bahee akkamitti deebi'ee biyya galaa yaadu nama hedduu ammoo kan maqaan nyaata utaan achillee tokkochuma fuula jeessa jette Oromoon. Shamarran ta'e warri maqaan balleessitan dhiira jaalattan eega jaalattanii dhaqaa gaafa dhagaraa jalaan. Miidiyaarra ol baatanii an akkas ta'ee beluu kiyyaa siif akkas ta'e. Ara gadalii seenaa wallaa boolla seenaa warra akkas jettan sun. Garuu rabbi na hadiisa. Wallaa hedduutu akkasiin aariiran shamarran waa'ee jaalalaa miidiyaarra haasoftan. Dhaqaa abbicha jaalattan san namni fuudhee sagalee kiyya fuudhaa ebeluun biraan naagaa. Namatu fuudhee si jaalachisee dura. Moo inni miidiyaa bahee barnoota irraa haa barannuufillee haa ba'u miidiyaarra abbichisee nama jaalattan kuni. Inni gorsallee haa kennu. Yaada isaa yoo jaalattan dhaqaa garaa jalaan ati ansiif taasiif naataate si jaaladhe jedha gaafadha. Yoo namni sin barbaadu jedhe miidiyaarra ol baatee lallabinii achumaan cadhi. Maaliif miidiyaa wanti sii godhu hin jiru? Uummanni miidiyaa namni atamu irra haasoftu kun fuudhee jaalala abbicha sanii onnee ta'e keessa kaa'ee ufii jaalattee himi. Akkuma ufii jaalattee ufumaan dhaqee garaa jalaa haasofsiifadha. Ol baatee miidiyaa irratti nutti lallabinii maqaalee nu balleessisinii. Shamarran biyya Arabaa warqiidha. Shamarran biyya Arabaa daaba. Biyya Arabaa kana keessatti wallaa biyya Arabaallee dhuftanii warri maqaa keessan hin beekne warri waan keessan hin beekne dhuftanii biyya namaallee maqaan balleessina. Shamarran biyya Arabaa. Biyya Arabaa maal taati? Warra waa ta'etu keessa jira malee biyya Arabaa humna akka hin taane. Akkasii inshallah warroonni miidiyaa irratti waa'ee jaalalaa lallabuuf miidiyaarra yaatan bu'aa miidiyaarra jaalala keessan meesaaji deeffadha. Haasa'u barreeffamaatiin yookaan haasa'u sagaleen haasoftan bakka biraatti deeffadha malee miidiyaarra ol baatanii miidiyaarra eebiluu keessa jaaladhe sirraa qabame kan nurraa dhiisa. Maaliifi maqaa hunduu walitti qabee nu waamaara. Shamarran biyya Arabaa jira. Warri ammoo akkas jettan rabbi keessa sodaadha. Shamarran biyya Arabaa akkam goona dadhabne hin jedhina. Nu humta kan taane dalagataarra shamarran biyya Arabaa meeqa kamtutti yaadee cinqamtee ganama galgaloo dalagaa itti ulfaate boottee jiraattee dalagataarti. Waliin nu qabdanii shamarran biyya Arabaa isin dadhabne akkam isin goona nu hin jedhina. Nu humta kan taane warra waa ta'e dhaqaa keessan akkas jedhaani. Ammoo warri waa taatanillee wallaahi rabbiin qabbana isiniif haa buusu. Deebii jarri nu walii deebisaniiranii viidiyoo jaraa kana jecha haga dhumaa gadhiisa. Ta'ammoo jaalalaan qabamteef ka deebii deebisaniifillee adda addaan jira. Angaruu warroota maqaa ijoollee shamarran biyya Arabaa isin dadhabne akkam isin goona warri mun jettan wallaahi wanta kan taane shamarran biyya Arabaa hunda maqaan balleessina. Warra maqaan balleesse rabbiin isaanaa qajeelchu. Yoo qajeeluma hin barbaanne rabbii ol fuudhee biyya nurraa achi haa galchu. Biyya keessatti waan barbaade haa taatu haadha abbaa jaraa biratti. Akkasii inshallah mee viidiyoo kana hanga dhumaa dhageeffadhaa isiniin jira jidduu dhiistanii sagalee deemuu ta'ee bakka namuu jaaladhe finaaminaan jedhametti sheerna jalaan godhinaa isiniin jira. Alhamdulillah jaaladhullee jecha galorokseen dhuguu aanan marbii onniti qabbaneeffadha malee. Akkasii inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti ana zumatu firra gabaabsaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaan naaf jiraadha hanga dhumaa caqasaa garuu viidiyoo kana. አፍቅርበት ምን ይመለከታችኋል? እናንተም ካማራችሁ አፍቅሩ። የኔ ቆንጆ ሩዙ ከሆነ እንደዚህ የሚያናግርሽ ቀስ ያልሽ ቢ አንቺ አታፍሪ ማፈሪያ ቢስ አሳዳጊ በደለሽ እከካም ከባለ ትዳር ሰው ጋር ፍቅር ሲይዝሽ ነው ለቀልድም ይሆናል ብዙ ጃፈረሽ ችግር የለው ያው ውርደታም ሲስሉሽ ችግር የለው ሚዲያ ላይ እንደፈለግሽ ራስሽን አዋርጂ እኛም ደግሞ መተን እንደበርብሻለን ፈጣን እንልብሻለን ማለት ነው ገባሻ የማን መደበሪያ አስተኛ አይደብርሽም የማን መሳቂያ አስተኛ አንቺ ለቀል ለሽቀላ ይሆናል የኔ ቆንጆ ብዙ መሸቂዎች አሉበት
ማን ነው ወንድ ቂጥቂጥ የምትከተለው ቢባል የአረብ ሀገር ሴት ነች። እንዳንቺ አይነት ዱቄታም ያሉ የአረብ ሀገር ሴት የማትሰደብበት ምክንያት ምንድን ነው? ሃይ ቲክቶኮች፣ እኔ የምላችሁ ጃፌን ስለ ጃፌ የሚመለከታችኋል፣ ስለ ሃይማኖታም የሚመለከታችኋል። ቆይ እስቲ ማንን ልታመጡልኝ ፈልጋችሁ ነው እንደዚህ የምትሆኑት? አልገባኝም። ወላሂ ምሬን ነው የምላችሁ። ምን አገባችሁ ጃፈርን ባፈቅረው እንዴ? በቃችሁ ተፋቱኝ እንዴ? ላፍቅርበት ምን ይመለከታችኋል? እናንተም ካማራችሁ አፍቅሩ። በቃ ሃይማኖታን ባለትዳር ነው ተይው አላችሁኝ፣ ተውኩላችሁ። ሃይማኖታ ባለትዳር ነው ተይው ብላችሁ በዚህ በዛ ስትሰድቡኝ ተውኩኝ። አሁን ደግሞ ጃፈር የሀገሬ ልጅ ነው፣ ጃፈርን አምጡልኝ በእናታችሁ፣ ጃፍዬን አምጡልኝ። በቃ አሁን ጃፈር ባለትዳር አይደለም፣ የሀገሬ ልጅ ነው። ጃፈርን ካላመጣችሁ እኔ ራሴን አጠፋለሁ። ጃፈርን አምጡልኝ። ጃፈርን አጥቼ መኖር አልችልም። ጃፍዬ፣ እኔ ላንተ ያለኝ ፍቅር ስላንተ ሳወራ ራሱ ልቤ ምቴ። በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ? በቃ ስለ ጃፈርዬ እኔ እንጃ። የሀገሬ ልጅ እኔ ቆንጆ የኔ ማር ነደበረ ጅራ ሙባረኮ ያዴን ጅራ ሙባረኩ ረናጌሲሳ ቪዲዮ ከነማይን ሙባረኮ ነራን ፈቴሞ አቶ ዋይ ተከሱዲ ጀተ ተከ ቤሱ ኤስ መስሪ ጀተ አቶ አከሱመ ጀቱ ነደገቴ አንሞ ያዶ ኬራንዶ አንጅረ ኩኖ ቀዴ nyaatallena nyaatamu didee si adeeraan si jedha mubaarak masammaadha musammaadha nazu mubaarak eenyudha deefi mubaarak musammaa kun barbaada si adeeraani buyi nadidi karaani ansi maleenya qaba karaaf garana nyaata karaaf gara adaramu naabirana rafaan jira kun ribni leena qabachuu didee jiru illee dalagachuu dhiisee masiree irratti galeera kun